Hoona beellee allana beellee jechuun weeddisan namaa fi sa'aaf damboo batolan dhalaa dhaltii yaa'anii namaa fi sa'an lafa akka kabajaatti hedatan godina Arsii Lixaa aanaa Wondoo ardaa ol kaatti yaa'anii ayyaana Arraaffaa Gujii Wondoo marsaa 24ffaa kabajan. Hoona beellee Gujii gurri nagaa allana beellee Arraaffaa jechuun gammachuu jaalala bari Ada kabaja Oromoo Gujii Wondoo hundaati. Jedhee nagaa ibsata araara himata Arraaffaan dabaa fi miidhaa sirnoota darbaniitiin diinqatti kabajamaa ture. Hadda ifatti bahee abbootii gadaa hooggansaa fi kutaa hawaasaa mara hirmaachisee mallattoo nagaa fi araaraati jechuun himu maanguddoonni kabaja ayyaana Arraaffaa irratti hirmaatan. Waan balleesse waan duraan dhufe xurii duraan dhufe sannaa dhiifama naa godhi dhiifama narra darbi jedhama. Akka kennaatitti kushee aaguu jedhama. Kushee aaguu jedhama ta akkasiiti. Wareegaa jira ta wareegatu jira deetuu jira ta deetuu jira mijuu qaba mijuu ta looniiti ta sa'aa ta namaati. Kuno loki yala la kanata Gujira maole kasotiya kasotiya obatule buleayo kasoti Oromoon sirna jabaa duudhaa maadee qaba. Tana mara bulfatee ilmaaf intala dhaalchisaa hadha geera. Ayyaanni Arraaffaallee qabiyyee isaatiin hojii nageenyaa fi araaraa mootummaan xiyyeeffannaa kenneef waliin hidhata qaba kan jedhan bulchaa aanaa Wondoo obbo Bilaal Silanchooti. Itoophiyaa walitti qabnu mana takka mana biraa hin qabnu jenneen waliin hojjetaa jirra. Walirraa midhaagna jennee hojjetaa jira. Akkasuma ayyaana Arraafaa guyyaa har'aa sagantaa haala kana yoo kabajnu waggaa itti aanu ammoo kan ummanni kana dachaa hojjetee Itoophiyaanonni hundi sabaaf sablammoonni hundi Harargee irraa Wallagga irraa Sidaama irraa saba Itoophiyaa keessa jiru hundaarraa dhufanii iddoo turizimii akka taatu aanaa Wondoo madda turizimii akka ta'uuf akka hojjan maanguddoota keenya abbootii gadaa dargaggoota keenya dargaggeettii keenya haadha siinqee kana hundaaf amaanaa isiniin jecha Oromoon addee cufatti daangaa isaa eeguu warra ollaa waliin nagaan jiraata. Sirna cufa waliin qoodataa turuu kan himan bulchaan godina Arsii Lixaa obbo Ameedaaji kanaaf Gujiin Wondoo fakkeenya jabaa ta'uu himan. Uummanni Gujii godina keenya keessa jiraatu aanaa Wondoodha. Aarsaan daangaa Oromoo kabachisiisuudhaaf eenyummaa Oromoo gadi lakkisu jedhee gatiin inni kafale godina Arsii Lixaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Ayyaana waggaa waggaadhaan kabajuu qofa otoo hin taane dhaloonni nurraa dhaalee gootummaa nuti qabnu, aadaa nuti qabnu, safuu nuti qabnu, har'a sabni keenya waan gatii kafaleef, uummanni Gujii waan gatii kafaleef dhaloonni ammaa fuudhee gar tokkotti ol guddisee Ayyaana Arraaffaa marsaa 24ffaa Wondootti kabajame irratti abbootii gadaa Gujii akkasumas abbootiin gadaa saba Sidaamaa yookaan Gudumaalee fi kutaan hawaasaa garaa garaa irratti hirmaataniiru.